Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota qophii keenya akkam jirtu nagaa keessanii isiniin jecha kitaaba mirga ajjeesuu jedhu koomeediyaa Waaqoo Geetaachoodhaan kan barreeffame kutaa kurnaffaa isaa simbiraan keenya hanga xumuraatti nu hordofa. Boqonnaa 17 Tamboo Xuuxuu. Akkuma mana obbo Manteetii gadi ba'een karaa irra dhaabadhee waa tokko gochuu yaade. Daandii jijjiirradheen gara biraatti deeme. Suuqii tokko deemeen tamboo 3 fi kibiritii tokko bitadhe. Bakka dhokataa tokko dhaabadheen tamboo qabsiifadhee xuuxuu eegale. Aarii fi abdii kutannaan mataarra na ba'ee waan tureef tamboo xuuxuu yeroof miira kana natti salphisuu danda'a jedhee yaade. Tamboo 2 xuuxee isa sadaffaa yeroon qabsiifadhuun ilmi barsiisaa Absaw Takkaalenyi ana duubaan natti dhufe. "Waaquu maal hojjetaa jirtaa?" naan jedhee sagalee naasuutiin. Callisee man isa ilaale. Ija isaa babaasaa suuta natti siqee tamboo han harkaa fuudhee gate. "Waaquu, kuni furmaatan ta'u. Rakkoo kana hunda sirreessuuf wanta gochuu dandeessu hunda gochaa jirtaa mate. Isaafee Waaqayyoof dhiisi. Ati akkas ta'uu hin qabdu" naan jedhe sagalee mararamaadhaan. Imimmaan koo maddii koo irra yaa'an itti dubbadhe. Takkee koo nan dadhabe, nan mo'ame. Waan tokkollee gochuuf humna dhabe. Dhugaan hin jiru. Namni murtoo qajeelaa laatu hin jiru. Akkuma salphaatti maatiin diigamee bakkeetti faca'e jedheen deebiseef. Takkaalenyi suuta ofitti na hammatee mataa koo harka isaan naaf sukkuumaa natti dubbate. "Waaquu, naaf gala ulfaataadha. Garuu Waaqayyo jira, nutis siif jirra. Ati qofaan abdiin kutatin" naan jedhe. Itti dabalee, "Kana booda yoo wanti tokko si aarse abdii si kutachiise kadhadhu. Yoo kadhachuu dadhabde ammoo anatti himi, wajjin mari'annaa" jedhee na gorse. Anis tole jedheen itti hime. Achuma dhaabannee erga xiqqoo haasofnee booda Takkaalenyi deemee ancaaqee naaf bitee dhufe. Fooliin tamboo manatti akka narraa hin baramneef jecha sana naaf godhe. Hangam barreeffama kana barreessuttis waa'ee tamboo 3 kana iccitii goonee anaaf isa gidduutti qabannee turre. Achii gara manaatti na fuudhee gale. Irbaata nyaannee maatii isaanii wajjin erga takka haasofne booda hunduu bakka hirribaa deemne. Halkan sana garuu irribni na qabuu dide. Wanta obbo Manteen natti himan irra deddeebi'een yaadeen utuun hin beekin imimmaan narra dhangala'e. Bakka awwaalcha ani deemee ilaalee ture keessa reeffi abbaa koo guutuun isaa akka hin jirreen hubadhe. Qaamni isaa inni gubate bakka mana keenyaa daaraa ta'ee jira. Isa ibiddarraa hafetu dhaqamee awwaalame. Awwaalcha abbaa koos bakka 2 ta'e. Qaamni isaa inni gubate mana isaa keessa, inni hafe immoo bakka awwaalcha isaatti awwaalame. Wanta darbe kana hundumaaf bu'aa akka hin buusne homaa akka jijjiirama hin finne nan beeka. Garuu al tokko tokko utuman of jajjabeessuun mogoleen na laafa. Imimmaan koo naaf abboomamuu dida. Boqonnaa 18 Jalqaba ijaarsaa. Ganama kaanee osoo ciree nyaachaa jirru yaadi tokko naaf dhufe. Mana isa gubatee jiru kana deebisnee ijaaruu jalqabuu qabna jedhee yaade. Qarshii of harkaa hin qabnu. Garuu qarshii 50,000 bulchiinsi magaalaa isin deeggarra jedheen ijaarsa isaa jalqabnee yoo dadhabne illee gidduutti dhiisuu wayya jedhee yaade. Ijaarsa isaa jalqabuun dura garuu hafteen mana gubatee sun guutummaatti bakka sana irraa diigamee qulqullaa'uu qaba. Innis humna nama salphaadhaan waan danda'amu miti. Sanaaf immoo dargaggootuma naannoo keenyaa gargaarsa gaafadheen manicha guutummaatti diignee lafa sana ijaarsa mana haaraaf qopheessina jedhee yaade. Yaaduma kanan barsiisaa Absaw fi ijoollee isaaniitti dubbadhe. Isaanis ni gammadan. "Nu maamilee isa kamiin as deebitanii manicha deebistanii ijaartu jennee yaaddaa turre" naan jedhan barsiisaa Absaw. "Akkas taanaan ani immoo qeerroo magaalaatti nan himaa. Dhufanii akka isaan nu gargaaran" naan jedhe Dirribaan, mucaan barsiisaa Absaw. Finfinneedhaa hojii fi barnoota koo gidduutti kutee waanan dhufeef
beellama dheeraa itti kennuu hin barbaanne. Boru guyyaa guutuu bakkicha qulqulleessaa oolla jedheen itti hime. Ciree keenya nyaannee akka raawwanneen Dirribaa waliin magaalaa keessaa bakka tokko deemnee dargaggoota tokkotti himne. Hunduu miira gammachuudhaan dhufanii akka nu gargaaran nutti himani. Utuma akkasitti dargaggoota afeeraa jirru daldaalaa yeroo darbe waajjira kantiibaa keessaa waliin turreen karra irratti nu argee nu dubbise. Kottu naan jedhee gara mana daldala isaa na geesse. Ni beekta, haaluma siyaasa yeroo kanaaf jecha sosochiin dinagdee baay'ee gadi bu'eera. Garuu daldaltoonni magaalaa kanaa waanuma qaban irratti hamma humna isaanii walitti qabaniiru. Kan walitti qabame qarshii 53,000 ol kan ta'u ana bira jira. Yeroo ijaarsa manaa jalqabdu daftara baankii tokko baniitii isa irratti siif dhangalaasa naan jedhe. Amma keessi koo na onnate. Qarshiin bulchiinsi magaalaa waadaa nuuf galee fi kan daldaltoonni magaalaa walitti qaban kanaan ijaarsa mana sanaa ariitiin akka jalqabuun murteesse. Daldala sana galateeffadheen biraa deeme. Karaa irratti namoota muraasa dubbisnee dhimmicha itti himne. Gara manaatti deebi'aa utuu jirru namni biraan tokko karaa irratti nu argee ijaarsa manaa jalqabuuf akka jettu dhagee baay'een gammade. Ani konkolaataa fe'umsaa guddaa tokko qaba. Dhagaa marsaa tokkoo fi cirracha marsaa tokko siif nan fida naan jedhe. Gammachuudhaan imimmaanni ija koo na guute. Abbaan koo yoo hin jirres manni maatii koo deebi'anii keessa jiraatan ijaaramuun isaa hin oolu isa jedhu yaadeen jajjabaadhe. Dargaggoota muraasa borumtaa isaa dhufanii akka nu gargaaraniif itti daballee erga waamne booda gara manaatti deebine.